Ashama akkam jirtu nagaa Ferrari waaqaa hundi keenyaaf haa baay'atu baga nagaan gara YouTube channel Boonsaa Dirrisuu Guuteetti nagaan dhuftanii kun sagantaa addaa eeruuti banaa jedhamudha. Sagantaa kana keessatti faarfannoota haaraa kitaabotaa fi barruuwwan haaraa sagantaawwan afuuraa fi aartii Oromoof Oromiyaa ilaallatu isiniif eeruu kennina. YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun nama maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Amma gara dhimma keenyaatti haaseenu. jalqaba irratti faarfannaawwan ajaa'ibaa ta'an gidduu kana gad dhiifamanii jiru. Faarfataa Magarsaa Baqqalaa nuyi tasaanbannu jechuun faarsaa dinqii suur sagaleen qindeeffameen dhufeera. Faarsaan kun YouTube chaanalii Ilaamee Record irratti argama. Linkii isaa description irra isiniif kaa'ee jira. Achumaan YouTube sanii subscribe godhaa fi jenna nuyi tasaanbannu. Amaaniin kufaa ulfinneen dhufaa Wajun walwame Ufia sitafa Amanin kufa Olfinin nufa 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 Ojum walwame Ufia sitafa Hamane nufa Olfinin nufa Ojum walwame Itti aansuun faarsaa bareedaa tokkoon isiniif heera mata dureen isaa Taliila jedhama. Maqaan faarfattuu kanaa Daraartuu Geetaachoo jedhamti. Faarfanichi YouTube channel Kaadosh Film jedhu irratti argama. Linkii isaanii description irra isiniif kaa'eera. Dhaqaatii daawwadhaa faarsaa bareedaadha ittiin eebbifamtu. Jadeen labsaa guddummaan kee naafa beekamu Gooftaa koo guddaan akka kee uumamaan taasisan madaalamu Gooftaa koo magaraan kee taliila Araariif dhiifamni kee hundaaf tola Soora fooniif lubbuu seeggannaa Abdii du'aa garas baraan si jiraata Gooftaa koo magaraan kee taliila Araariif dhiifamni kee hundaaf tola Soora fooniif lubbuu seeggannaa Abdii du'aa garas baraan si jiraata Baraan si jiraata Baraan si jiraata Baraan si jiraata Situ jiraata Kan biraan faarsaa Paaster Abarraa Guddataa lakki gadiin bu'uu jalootaa wajjinii ulfina naaf wayya Waaqayyoo wajjiniin jedhee faarfateera. Abarraa Guddataa sagalee Waaqayyoo hubannaan dubbata jedhaniiruurii YouTube channel Waaqjiraa TV irraa argattu. Linkii isaa isiniif kaa'eera check godhaa. Lakkaan gadiin bu'uu jalootaa wajjinii ulfina naaf wayya Yesuusii wajjinii Lakkaan gadiin bu'uu jalootaa wajjinii kabaja naaf wayya Waaqayyoo wajjinii. Akkasumas obboleessi keenya Ifaa Deessaa faarfataa eebbifamaadha. Faarfataa ayyaanni Waaqayyoo irra jirudha. Mata duree jabaan nufe jedhuun faarsaa suur sagalee bareedaan dhufeera YouTube channel dhuunfaa isaa Ifaa Deessisaa jedhuun dhaqaatii subscribe godhaa fi achumas faarsaa isaa daawwadhaa isiniin jenna. Jabaatti jabaan dhufe guddaatti guddaan dhufe rakkisaan kukufe Jabaatti jabaan dhufe guddaatti guddaan dhufe rakkisaan kukufe Jigeeraan gaarichi jigeera Jigeeraan gaarichi jigeera Jigeeraan gaarichi jigeera Jigeeraan gaarichi jigeera Banamera narra, banamera, banamera narra, banamera, banamera narra, banamera, banamera narra, banamera. Guutuu Shifarraa dhiyeenya albama guutuun dhufee amma immoo faarsaa qeenxee bareedaa guddaa jedhuun dhufeera. Faarfannaan kun YouTube guutuu irratti argama. Linkii isaa description irra isiniif kaa'eera dhaqaatii check godhaa. Faarfannaa baay'ee bareedaadha. Namoonni lamas gidduu makanaa albama guutuun dhufanii jiru. Jajneet Mitikuu jedhamti. Albama guutuu Harobu jedhuun faarsaa babbareedaadhaan nuuf fiddee jirti. Albamni kun lakkoofsa lammaffaa isheedha. Lakkoofsa tokkoffaa waggaa 10 dura baasuun ishee ni yaadatama. CD faarfannaa isheetii bituun itti eebbifamaan affeerraa keenyadha.
akkasumas faarfataa Dassaaleny Duulaa gaara fannoo jechoota isaa miidhagaatiin nuuf dhufeera. Konsertii eebba faarfannaa gaara fannoo jedhu faarfataa Dassaaleny Duulaa albama sadaffaa. Guyyaan eebba albama Dassaaleny Duulaa lakkoofsa sadaffaa gaafa guyyaa 6/6/2014 bakki isaa waldaa guutuu wangeelaa Saansoosiittidha. Yeroon dilbata waarii booddee sa'a 7tti eegalaa dhaqaatii hirmaadhaa isiniin jenna. Kan biraan affeeraa diraamaa afaan Oromoo haaraa fi walitti ulfaatee TV OBN fi UTV irratti argattu. Mata dureen diraamaa walitti ulfaa kanaa Kiyyoo kan jedhamudha. Linkii isaa description irra isiniif keenya irraa dhaqaatii hordofaa isiniin jenna. Gara eeruu kitaabaaf barruutti ceenaa. Maqaan kitaabichaa Gatiin Namaa Meeqa jedha. Barreessaan kitaaba kanaa Eebbisaa Baayisaati. Gatiin namaa meeqaa? Gatiin namaa gadi bu'ee arguu caalaa kan dhukkubu hin jiru. Eebbisaa Baayisaa. Ammoo maaltu beekaa yeroon itti dhalli namaa hamma gatii isaa ga'ee jireenya gatii isaa madaalu jiraachuuf carraa argatu ni dhufa. Yeroo itti namni nama ta'uu isaa qofaaf kabajamee dararaa hamaa keessaa ba'ee jiruu qananii jiraatu fuula keenya dura jira ta'a. Maaltu beeka? Yeroon itti daandiiwwan har'a namoota irra bulaniin guutamanii jiran ilaallee nama tokko illee irraa dhabnuu fi namuu waan isa barbaachisu hunda guuttatee jireenya isaatti gammadee jiraatu ni dhufa ta'a. Gaaf tokko maaltu beekaa? Yeroo namoonni itti rakkasu darbee yeroo namoonni uumama hunda caalaa qaala'ee itti mul'atu ni dhufa ta'a. Gatiin nama guddaadha. Bakki itti kitaaba kana argachuu dandeessan Finfinnee mana kitaaba Shawaa, mana kitaaba Elellee, mana kitaaba Mulgeetaa akkasumas giddugala aadaa biratti argachuu ni dandeessu. Magaalaawwan Buraayyuu, Amboo, Naqamtee, Gimbii, Beddellee, Adaamaa, Harar, Najjoottis kitaaba kana ni argattu. Kitaaba baay'ee namatti toludha. Kan barreesse Eebbisaa Baayisaati. Gatiin namaa meeqa? Akkasumas barruu haaraa Aaga jedhu kan barreeffame gidduma kanadha. Qaroowwan sabaa barruu kanatti hirmaatan keessaa Raayyaa Abbaa Macaa fi Eebbisaa Baayisaa isaan duraatii ergaawwan gurguddoo qabu. Saba guddaa kanaan waa jedhu abdii dubbatus argadhaa dhabnamadhaa warri Aaga iyyaafachaa turtan hojiin isaa dhumee jira. Gidduu kana Oromiyaa guutuutti ni raabsama isiniin jechaa jiru. Maaldhaa mallaata saba keenyaaf Raayyaa Abbaa Macaa fi Eebbisaa Baayisaa maal jedhan laata waa'ee saba keenyaa warra hongeen miidhamanii beelaanii jiranii fi qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kallattii isaan argisiisanoo maalidha? Aagii wanta dubbatu qabaa. Aaga barruu jedhu kana barbaadaa bitadhaa. Manneetii kitaabaa magaalota Finfinnee fi naannoo Oromiyaa keessa jiran hundatti argachuu ni dandeessu. Ashama akkam jirtu nagaa Firarri Waaqaa hunda keenyaaf haa baay'atu. Baga nagaan gara YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetti nagaan dhuftanii. Kun sagantaa addaa eeruu tibbanaa jedhamudha. Sagantaa kana keessatti faarfannoota haaraa, kitaabotaa fi barruuwwan haaraa, sagantaawwan afuuraa fi aartii Oromoof Oromiyaa ilaallatu isiniif eeruu kennina. YouTube kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun nama maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna.